warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Faardii Show jirra jirtu akkam jirtan jirra jirtu baga jiraatan isiniin jecha. Anaa jiraatu baga jiraatan hordoftoota fi kabajamtoota biyya. Kottaa shamarran biyya Arabaa jirtanii wajjin dhadhoo kottaa isaa hojjannaa jechuu barbaade. Dhannaa akkasitti waa hedduu fayyadaa biddeen hojjannaa walii hojjannaa kan biyya keenya qabatu. Inshaallah kottaa waliin hojjannu. Shunkurtii itti godhee jira. Awwaala jechuudha shunkurtii itti godhee jira. Amma mootiyyuu toomii yookaan qullubbii jedhamu kan itti godhuu barbaade. Akkasii koottaa ruuzuma bichaan nyaatinaa biddeenallee hojjedhaa hodhee hojjedhaa akka Itoophiyaatti akkasitti nyaadhaa isiniin jedha koottate. Kuni hoo maaliif qophaa'e jechuun keessan oolu kun immoo ka biddeena dalaguu barbaadadha koottaa isheen dalayna. Ruuzuma bichaa nyaattanii furdatina. Ruuza yoo nyaatan baay'ee furdattanii. Kanaafuu yeroo takka biddeenallee hojjetadha yeroo takka sammuu firii godhaa jiraadha isiniin jedha qaaleedhaan tiyya. Kuni maaliin yoo jettan misira hojjechuufi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya na faana bu'aan ani fatinaa lalaalaa isiniin jedha. Amma immoo tomaatii itti naquuf deema. Biddeen asitti immoo hojjetaa jiru. Akkas na faana bu'aa isiniin jedha.
Qimamii itti godhannaa mageeffannee bismillah barbareedha. Nafaana turaan isiniin jedha asumaan. Gizee tokko mush biddeen mush ruuza qofa nyaachuu yeroo tokko biddeen illee nyaachuun bareeda. Akkas isiniin jedha. Wannuma Itoophiyaa jirus asis jira. Uy, bismillah. Nafaana bu'aa. Akkas isiniin jedha hedduu tokko waan nama bareedu hedduu tokko kotta nafaana bu'aa. Subscribe, like, share godhuun irraanfatina. Okay? شوفوا كيف الله حلو ما شاء الله تبارك الله. باقيتكم بريد اسمين جد. yeroo tokko biddeenallee akka yoo biyyallee galtanii garaana dhukkubsee maarree ta'ettanii nama azaangooni waa hedduu qoricha ammallee jismii keessan kafiifa isinii godha baay'ee yaani warra garaan keenya nu goggogee garaan hedduu nu goggogaa jettanillee baay'ee tokko bareeda isiniin jedha. hojii maadamii bichaan biizii nu godhen jedhina baay'ee biizii hin qabu maashaallah kinuudhaan hamma gadaa hojjedhee geesse kanatti tare.
gada biriyaanii hojjedhee geesse kanatti tareen isiniin jedha koottaa nafaana bu'aa hordoftoota fi kabajamtoota keenya wannan ati fayyadamte taanan tooftaan ati fayyadamte taanan wanni hin goone hin jiru wanni hin danda'amne hin jiru koottaa isiniin jedha. harka tokkoon biddeen harka tokkoon waxii mala hawwata keenya hawwanni keenya akkanatti hojjetanii akkanatti nu barsiisan. Sinin mul'ata biddeenni kiyya kun argaa jirtan na fakkaata. Xurullee yoo ta'e badallee yoo ta'e koomentii jalatti naa barreessaa. Dammoo nan arrabsinaan nama arrabsu hin jaaladhu. Ofii kiyyallee nama arrabsuu hin jaaladhu. Nama na arrabsullee ani hin jaaladhu akkuma san. Okay? Nan arrabsinaa bakka hin dogongoreetti na sirreessaa isiniin jedha obboleewwan kiyya. Wow, mashallah jedha garuu ijaan qabu maarree hin jedhina mashallah bakka akkanatti dogongortee jedha akkasina jajjabeessaa yoo isin hin jajjabeessin yoo wal hin jajjabeessini eenyutu wal jajjabeessaa koottaan jajjabeessaa isiniin jedha qaaliidhanii fi gaariidhaan tiyya hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja anaa olitti rabbiin isin haa jaalattu rabbiin isin haa kabaju isiniin jedhe bismillah odoon qoorratti qadaa dhufi akkas isiniin jedhe nafaana turaan affeerraa kiyya misira hojjechuutti jira. Garuu nan arrabsina waa tokko dogongortee maarree hin taane akkas naan jettee nan arrabsina waan hin balleessinaa himaa malee nan arrabsina hadaraa keessan warri beekni haa baratuu fi yaani hadha biddeen isin barsiisuu odoo hin taane mala kana koottaa fayyadamaa biddeenuma bichaa shusuma shusuma maqaan namaa bada ruuzuma bichaa nyaattanii ganamallee gargarallee ruuzuma bichaa nyaattanii in furdatina qaqal'achuu caala akkas isiniin jedha yeroo tokko biddeeni yeroo tokko ruuzii yeroo tokko marqallee yoo marqinu argisiisan jettanis marqee isin argisiisa marqinu argisiisi jennaan marqee isin argisiisa yaani haa ta'u garuu fakkeessumaaf malee marqis biddeennis jalisallee onaan jechuu barbaadan jalisallee maashallah magaalaa bareeda hedduu takka maashallah tabaarakallah hedduu bareedan isiniin jedha. Daqiiqaa diqqishuudha akkoo daqiiqaa diqqishuudha baay'ee isinitti fudhatu.
baay'ee isinitti fudhatu sodaatanii yookaan baay'ee nu fudhatan. Daqiiqaa meeqaf daqiiqaa shaniif maaliif waan ta'eef hin baay'eeftan xiqqeessitanii waan gootaniif harka tokkoon waaqa biyya keenyaa qoraan minaamin isin barbaachisan qoraan isin barbaachisu harka tokkoon biddeen harka tokkoon waxii mala kanaan fayyadamaa isiniin jedha obboleewwan kiyya asumaan na jajjabeessaa waa hedduu qabadhee dhufa inshaallah rabbi jedhe na jajjabeessaa isiniin jedha qaaliidhanii fi gaariidhanii teenna inshaallah. Senitti mul'ataa asirratti jiraan moo senitti seeraan hin mul'anne? Asoomaltu jira jechuun keessan hin oolu ooyaa isin argisiisa. Kana hojjadhee geessee kanatti tarii maashaallah tabaarakallah woo shuftuu kee biddeenni kiyyallee isa kana fakkaata. Okay, mala kanaan haaluma xiqqishuun fayyadama. Kana fakkaata kinoo maashaallah akkas niin jedha qaaliidhaan. Biddeena gooteen beektamoo gooteen beektu jedhaachi manna himaa harka irratti jechuudha. Gingaruu addisii miti dhima godha. Duraanuma godha jechuudha. Hadhaaf garuu kaameraa kanarratti afoo waan addisiisatti namuun oolu akkasiniin jedha qaaliidhaan. Huma biyyatti hojjennu malee wanna addisii miti wanuma duraan baratamerra wanuma duraan biyyatti hojjennee akkanumatti malee baay'ee ulfaatu isiniin jedha qaaliidhaan ta'e yoo itti yaaddaniitiin baay'ee ulfaatu baay'ee salphaadha. Asiin biddeenni qophaa'ee, asiin hoxiin qophaa'ee, marti isaaniitu qophaa'ee, hundi martuyyuu qophaa'ee. Kanaafuu na faana bu'aa isiniin jedha. Hundi qophaa'ee. Dhufuu qofa nyaachuu qofa.
الله، شفتوا كيف دوب يسلي أفو يسلي؟ كن كاميرا ناس صرت من أصلا نحن تفكّرني مالي بجنان إفا باي صرت من أصلا تفكّرني. Kenoo biddeen asiin akkana fakkaata. Hoteelleen asiin akkanaan takkaa jira isiniin jira qalleen. Akkas isiniin jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kenoo shuf. Keessa walitti dachaana boodarra walitti dachaana fixee akkasii nagaan naa tura. Ga viidiyoo birootii walitti deebinuu isin jaaladhaa isiniif kabajaa nagaa keessa naa tura. Jum'aa gaarii affeerraa kiyyaa kun kan isin affeere jum'aa gaarii isinitti haa tolu. Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Haga viidiyoo birootii walitti dachaanuu nagaa keessa naa tura. Baa isin jaaladha.